Akkam nagaa jirtu amma barnoota gabaabduu kan gaaffii maatii daa'immanii irratti hundaa'e tokkoon isinii qabadhee jira. Innis immoo maadha? Daa'imni tokko dhalatee hanga yoomitti handhuurri isaa citee bu'uu qaba yookaan hanga yoomitti irraa bu'uu qaba? Yoo hanga yoomitti ture rakkoo qaba? Akkasumas immoo tariitii handhuurri daa'imaa yoo dhangala'aa godhate yookaan dhangala'aa foolii qabu godhate yoo akka xiqqoo akka diimachuu ta'e akka madaa'u yoo ta'e maal gochuu qabna kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Daa'imman hedduu biratti handhuurri isaanii dhalatanii guyyaa 14 yookaan torban 2 gidduutti handhuurri isaanii cittee buuti. Haa ta'u malee daa'imman parsantaa 20 ga'an biratti yookaan daa'imman 10 keessa daa'ima 2 biratti hanga torban 3 turuu danda'a. Handhuurri isaanii osoo citee hin bu'in. Kanaafuu hanga torban 3 fa'aa turuun kan rakkoo hin qabnedha jechuudha. Eeguu qabna jechuudha. Haa ta'u malee hanga sanatti maal gochuu qabna yoo jenne handhuurri osoo citee hin bu'inis ta'e erga cittee buute hanga madaan naannoo sanaa fayyutti waayipparii osoo hin ta'in bishaan xiqqoo ho'een uffata yookaan fooxaa xiqqoo jiisne yookaan jirbii fayyadamne jirbii xiqqoo jiidhen wantoota goganii naannoo sana jiran akkasumas immoo jiidhina naannoo sana jiru qulqulleessuu qabna. Akkasumas immoo hanga handhuurri isaanii kufee bu'utti yookaan hanga handhuurri isaanii citee naannoon sun gogutti madaan sun jechuudha. Hanga sanatti bishaaniin qaama dhiquurra yookaan bishaaniin shaaworii gashuurra uffata qulqulluu bishaan xiqqoo ho'een jiidhe fayyadamuun haxaa'ootu qulqulleessuutu gaariidha jechuudha. Akkuma kanaan dura isin jedhe ji'a jalqabaa amma danda'ametti fooxaa yookaan uffata xiqqoo bishaan tempireechara giddu galeessaadhaan jiidheen qulqulleessuu yookaan haxaa'ootu gaariidha malee waayipparii fayyadamuun gaarii miti dheeraa. Sababni isaas waayippariin keemikaalota adda addaa qaba. Keemikaalonni sun immoo gogaa daa'imaa irriseet gochuu danda'a waan ta'eef hanga ji'a tokkootti amma danda'ametti waayipparii fayyadamurra bishaan xiqqoo ho'een fooxaa yookaan uffata xiqqoo ishee jiisne yookaan jirbii jiisne naannoo handhuuraa qulqulleessuu akkasumas immoo qaama daa'imaa fooxaa xiqqoodhaan qulqulleessuutu irra gaariidha jechuudha. Ji'a tokko booddee garuu waayipparii fayyadamuu dandeenya. Akkasumas immoo hanga ji'a tokkootti handhuurri isaanii citee madaan sun ni fayyaa waan ta'eef shaaworis galuu danda'u jechuudha. Handhuura yeroo jalqaba kutanis ta'e jechuunis akkuma daa'imni dhalateen tariitii daa'imni sababa adda addaadhaan karaa irratti dhalachuu danda'a, manatti dhalachuu danda'a. Yeroo jalqaba kutanis ta'e erga irraa citee booda wantoota akka dikee loonii, wantoota akka biyyoo, wantoota akka dammaa kan kana fakkaatan itti dibuun sirrii miti. Sababni isaas dhibee teetaanosii yookaan niyoonaatal teetaanos kan jedhamu jira. Waan kana waan fiduuf, waan kanaaf waan saaxiluuf wantoota akka dikee loonii, biyyoo, damma kan kana fakkaatu waan ta'e itti dibuun hin barbaachisu jechuudha. Gocha akkasii irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataanis handhuurri daa'immanii hanga ji'a tokkootti hin kufne taanaan, hanga ji'a tokkootti citee hin buune taanaan dhibeen leukocyte adhesion defect jedhamu tokko jira. Dhibeen akkasii handhuurri isaanii dhalatanii hanga ji'a tokkootti osoo hin citiin yookaan osoo irraa hin ba'iin ture jechuudha. Kanaaf handhuurri daa'imaa hanga ji'a tokkootti irraa citee hin buune taanaan ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Tariitii dhibee biraa jira ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo naannoon isaa yookaan naannoon handhuuraa kan diimate yoo ta'e kan madaa'e yoo fakkaate akkasumas immoo erga citee bu'ee dhangala'aa foolii badaa qabu akkasumas waan akka malaa yoo godhate ogeessa fayyaa daa'immanii ilaalchisuun baay'ee barbaachisaadha. Onfaalaayits yookaan ambalaayikaal infekshinii madaa'uu naannoo handhuuraa godhatee ta'uu danda'a. Kanaaf hanga ji'a tokkotti hin citiin hafnaan akkasumas immoo naannoon isaa diimatee yookaan madaa'ee jira taanaan erga citee bu'ee booda immoo xiqqoo dhangala'aa yoo qabaate dhangala'aa foolii badaa qabu jechuudha. Akkasumas immoo waan akka malaa yoo godhate ogeessa fayyaa daa'immanii ilaalchisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma suuraa kanarratti argitan amma handhuurri daa'ima kanaa cituyyuu malee naannoon isaa diimatee jira. Kana jechuun infekshinii naannoo handhuuraa waan godhateef kun onfaalaayits jedhama. Yaala barbaachisaa ogeessa fayyaa daa'immanii ilaalchisanii dawaa barbaachisaa ta'e akka fudhatu gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu hanga yoomitti cituu qaban handhuurri yeroo hedduu hanga torbee lamaatti citaa. Haa ta'u malee daa'imman parsantaa 20 ta'an biratti hanga torbee 3 turuu danda'a. Ji'a tokko ol turraan garuu sirrii miti jechuudha. Kanaaf maksimam amma ji'a tokko qofatti eegna. Hanga ji'a tokko citee hin buune taanaan ogeessa ilaalchisuun baay'ee barbaachisaadha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.